Shamaar gabuu kabajamtoota fi jaalatamtoota Asteer Miidiyaa jala jirtan akkam jirtu nagaa keessanii annabaa kootii galata Waaqayyo hunda keessaniif bakka jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu isin jecha obboleeyyan kee viidiyoo kana hanga dhumaa dhaggeeffadhaa isin fayyada waan ta'eef irraa barattanii keessattuu warroonni jaalallee biyyaa qabdanii qarshiitti ergaa jirtan kiyya akkasiin godhuu hin amanaa minaaminni kun hin hojjetu hanga namarra ga'utti hin beekan waan ta'eef of qoxxobaa jechuudha warroonni akkasii yoo jiraattan of marammaran maal keessa ka jirtan nama akkamii wajjin haasaa jirtan nama akkamiitti birrii ergaa jirtan seenaan kun baay'ee dhugaa waaqa baay'ee nama garaa nama nyaataa baay'ee tokko jechuudha. Mucayyoon tuni akkuma nama kamiyyuu goddanyaa kiyya jettee jaalalli kiyya jettee birriitti ergitee kaatee yoo galtu qabeenyi sin jiru birriin sin jiru innis goddanyaa bira qabate galti argitee jechuudha. Kanaafuu birriin nama dogongorsiti. Birriin sheexaana dhugaa rabbii nama ta'e namni dogongoru hin jiru waan ta'e. Jaalalleen koo jalqabaa jireenya keenya jijjiiruuf waggaa muraasaaf hojjedheen deebi'ee jettee biyyaa baate. Achii hojjechaa waan argatte irraa qarshii 500 mi'a manaa ittiin bibbiti jettee natti ergite. Ani garuu mucayyoo tokko irraa jaalalli na qabee qarshii isheen naaf ergiteen bashannanaa kennaa garaa garaa bibbiteen gammachiisaa jira. Jaalalleen koo jalqabaa immoo yeroo isheen biyyatti deebitu ga'eera. Turtii 7 qofaatu hafe. Harka koo irratti kan hafe qarshii 10,000 qofaadha. Isaan iyyuu qubeelaa harkaa biteen mucayyoo jaalala na qabsiifte sanaaf godhe. Utuu itti yaadin guyyaan isheen dhuftu ga'e naaf bilbilte. Ufaa akka jirtu natti himte ganama buufata xiyyaaraa kottuutii na fudhadhu naan jette. Ani garuu hin deemne. Guyyaa guutuu bilbilte ani garuu hin kaasne. Jaalallee koo ishee haaraa wajjinan addunyaa biraa keessa ture. Mana koo gaggaafattee ganamaan dhufte eenyu akka ta'e waan ani hin barreef balbalan irraa bane. Waggaa booda waan ol agarreef utaaltee na hammatte. Ani garuu nanna'e. Jaalalleen koo haaraan siree irraa kaate eenyuudhaa lubbuu koo jechaa yeroo dhuftu agarte ija ishee amanuun itti ulfaate. Iji ishee imimmaan hin guute dhaabbachuu dadhabde. Bakkuma jirtutti jilbaan kufte kaasuuf gaafan jedhu akkanan tuqne naan jette. Bu'aa kaatee sokkite. Guyyoota muraasa booddee xalayyaan tokko na qaqqabe. Lubbuu koo yeroo jalqabaa onnee koo guutuun dhiiran jaalladhee siidha. Yeroo marayyuu gammadii chaa'oo ani gara waaqaa deemeera kan jedhu ture. Ani ishee barbaade. Dhumarratti ofa akka ajjeestetu natti himame. Nana doode. Ibidda gaabbiitu na gube. Jaalallee koo ishee haaraa arrabseen ofirraa ari'e. Fayyummaan koos ni bade. Guyyootaan booda nan maraadhe. Hiriyoonni koo mana amantaatti na geessanii. Ji'ootaan booda natti fooyya'e. Garuu ammallee taanaan gaabbiin sun ho'aadha. Sababni isaa ekeraan jaalallee koo duraanii sun galgala abjuudhaan dhufe lubbuu koo gammadaa jirtaa naan jedha. Jecha kan hin qabne onneen koo ni dhukkubsata. Utuu mana dhukkubuuyyuu waan waaqni siif kenne dhiifte kan biraa barbaaduun gatii akkasi kaffalchiisu jireenyi na barsiiste. Kanan dubbise irraati addoodha.